Aqani nambuyen sanus larka nama kannisiifte osoo nama farka kannu ta'an. Ma farka kannu mina marka nama kannisiisu malee. Mucaallee as baaseetiin isin garsiisa. As baasee isin garsiisu mucaa. As baaseetiin isin garsiisa kunoo mucaan mana kana keessa jira. Xiqqishoon haabsa as baaseetiin isin garsiisa mucaadha. Mucaan egaan firraa bashannanee amma mana deebise. Asin baasa. Mucaan duraanis hoomee isii farkaanneenu. Asin baasa mucaan as keesseera. Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Jirtanii jechaane maalin deebitanii yoo jettan arra akkanumatti deebine maaliif kabajamtoota keenya isinii fi duniyaa fi abdibaadhaaf hin deebi'e mee salaame saifu. Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtu. Aga jiraatan dhufnee jiraarraas maaliin dhuftan yoo jettan gaa wanti dhufnee gaa kunoo hin dhageessinu abdii fa'aa duniyaa fa'aadha waan ajaa'ibaatiin dhufnee warra duniyaan maa akkas kararra fiigisa arra wayii agarsiisee ta'a akkana karaa kanarra fiiginsa barbaada keenya akkas fiigina suuqa jimaarraan jimaa bitadhee deemu jira akkana shan jetti boo eessumatti akkas fiida akii billaaleef duniyaa arrumaan si tuffadhee akkam akkas fiigida. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya viidiyoon kalee dalagillee nin kaase bas maaliif hin kaase qalbummaan teessanuu akkasin na cabxesan namiiti jeetiin kaaseen viidiyoo san kaaseetiin jira viidiyoo kaasa jirti bas ammucaa miidhuu fi kan qabe itti yaaddeenaa kabajamtootaa fi hordoftoota. Sababni mucaa fi miti kana beeku. Isii ejjan qabeen isii kamittiin farka naqaaniin qabe malee mucaa miidhaa fi miti. Komantiin teessan san akka malee sammuu na nyaatteetiin haqee. Viidiyooleen kaasaa jirti Viidiyoo kaaseetiin jira. Garagalummaas viidiyoo san mana san jetti manni biyya Arabaa hundi wal fakkaata. Manni biyya Arabaa kun guutuu wal fakkaata. Duniyaa har'a takkana sakraantee har'a fiiduun argame. Akka gulufti har'a. Mucaan nagee qaba fayya qaba. Namni tuqan jiru mucaa. Mucaan hin tuqamnu mucaan namni tuqu deemu leen jiru. Ambas akkasitti isin naggadditanii komantii akkasiin barreessuu sanuu sammuu tana na nyaatte mucaa wanti tokko dhiise kabajamtootaaf hordoftoota. Anaa kana nama balaadhaaf na teessan malee nama jallataa miti. Sababaa isin akkasin nama uffatanii haqean komantii qalbiin na cabuu keessan sanii jecha. Silaan arrabsoo jecha naqoon. Anna arrabsuuf naqu. Qalbiin teessan akkasin na cabuu santu na jibbisiisee naqe. Arrabsoo irraa dhimma hin qabuun. Qalbii cabtu san qofaatu xiqqishoo na gaddisiisa malee arrabsoo irrumaa hunda laguun. Duniyaan arra akkana xiixxii. Jimaa fudhadheetiin deemu jira. Kanaafuu kabajamtootaaf hordoftoota keenya annatti hin muufatina. Ani irraan dalagu arrabsoo irraa. Waan tokko osoo hin hubatin namatti haaruun sirrumaan jiru. Hamilee qalbii teessan akkasin na cabxe santuutu viidiyoo kalee san akkaan kaasu na godhe. Simmaas mucaan daa'ima mucaan ni godhan jirtu. Viidiyoon tun ol teessi waan ta'eef. Duniyuma barbaaduuf malee mucaa miti. Akkasumatti viidiyoo kaasnee jira mucaallee hin ta'uun mucaan. Akkamittiin duniyaa ifa harka naqaa jeeti malee hanqanii mucaa qabe. Mucaan miidhaa fi miti akkasi qalbii natti hin cabsinaa hordoftoota. Qalbumaa natti hin deebisinaan. Duniyaa immoo gaafan qabe. Abbaan fedhe waa maraatu. Isin jettan sanii dhugaadha. Isaanirraa kabaladhuu malee jaan isaanu. Mucaan tuqun jedhan koomentiidhaan. Aanu warra koomenti isin jechaan haqee viidiyoo sana. Kabalama malee mucaan waan tuqamu qabu. Mucaa arraa adiiqaa geesseetiin fide adiiqaa iddoo bashannanaa. Mucaa daa'ima namni tuqun jiru. Rabbittiin isin haadha iddoo bashannanaa geesseetiin taaksiidhaan bashannannee ilaa sa'aa 9 guyyaa achirraa amma gallee eegaa mana galee suuqa jimaa dhaqee deemuun harka duniyaa akkana mammaraatti karaarraa bas nin qaba ji'etiin askaraa hojii deemti. Askarri motoraan jala deema beektaa akkana barbaadu jiran nan beekan. Naagalee jira yeroo san akkana barbaadu jiran bas laaleetiin
makiinaa mootummaa takka akkana dhaabbata achi duuba akkana sirjeetumaan mana telefoonaa tokko ol seene silaan agarteewu akkasittiin bira dabre na barbaaddi yoo ijoollee takka hunda fudhattee kan na barbaaddi wallaahi duniyaa siin qaba silaa yeroo san osoo mootummaa sanii hojii jiraachuu baattees qabeetumaan asii mucaa gadhiisa mucaarraa dhimma qaban siitaniin dhimma irraa qabu mucaan nyaatee dhugu jira si caalaan bashannansiisu jira mucaan bashannanu jira garuu mucaa gaayoo fudhachuu taatee ilmoo magantaan ijoollee sadii hin qaba akka mucaa keetii kana Adana guddaa hundan qaba mucaan huntu qabu giin garuu akkana gadifamuun na kamsila inta akkanatti mucaan harkadhaan ka no akkanatti hundeeffamu garuu huntu qabu malee mucaan daa'imman miidhaa namiiti si yaadadha akkanatti si gadi hundeeffamu huntu qabu garuu ati la akkanatti la hangaan akkanatti nyaadhullaadha jiru naafuun ta'in dhiira taanaan ammoo mucuma kana karaa sirriitiin fudhadhu yoo nama seera beeku taate seera beektaa miti abdi maallaqa irraa haasofitanii akkuma maallaqa irraa maallaqa fudhattanii haasoftan san gartee maallaquma san fiddanii fudhattan mucaa geessanii maallaquma san fiddanii fudhattan mucaa kanaafuu ani dogoggora tokkoon qabu dhiifama gaafaan isinin jees abdiifiif karan nabbee naa isinit balleessee duraa naa isin barbaadee dhiifamaa noof kolchaa jeetiin dhiifama isin gaafadhe dhiifama san wallaalee abdii hottu hojii afaan kaannanaan jee karatti ableen nabbee achirraa kaaseetiin an isii qabee isii qabnaanu natti toluu dideetumaan haadha ilmaanirraa alan bulchu jee guyyaa tokko qofa bulchee gadhiiseen isiin deebitee agabuu mana keessatti konfaleessa nyaate qarandaa akkanaa kana nabbitte askaraan manaana fuutee araba maallaqa nyaachiftee manaana fuutee araba mana na fidee fi isiin manatti ummata mataa qulfii na fidde ummata akkanaa kana ummata wadaaju baktanaa yaaniin beekne ummata laagaa tokko na fiddanii halkan guutuu na tuman ani kafalachuun kiyyaa dirqama ta'an sirraa hin kafaladha duniyaa siin qaba isin naftuu fi jaalattee jibbitee duniyaa na harka buuta micciirii wulii qabaa immoo akka nama samii tana qalama godhuuti haa facaasee fite aniif keessaa waan na bira siin fidaa meemma yoo dhiirummaa qabaatan mucuma kana kottaa fuudhuu bitantee akka guukaan bitamtootaan dhuftanii fuutan sanitti namni irratti xiyyeeffatan si miti naaf turinaadhaan saa caalaaf turinaatti mitigaa eenyu waa isin godhu danda'u akka isaan godhan ni beena eenyumaa waa isin godhu danda'anaa jiru garuu abdifaan kaleen irratti dawwalee akkana haqqa saabar boo mucaa yoo beete maallaqa kaash maallaqa gaafa maallaqa akkana fiddee dhufta na'al shaqla maallaqa guddaa maallaqa nagayaatiin malee sumarraa'uun taqabbaluu mucaa yoo duniyaa badala buufte qofa mucaa gatiin lakkisa yoo makaan immoo mucaa maallaqa fiddeetuma fudhatteetiin anaaree duniyaa qabadda gurra si calaw ammallee cakasi waan nan siin jiru tarra deebii hin qabne micciir wulii namni barbaadee nasi fidu garaa if jala yaaseen damanaa ta'a kabajamtoota afirtootota immoo isinin kabaja kabajaa ulfina keessaniitiif hamilee teessan tana cabxe ilaalee viidiyoo kalee sanuu kaaseen ammallee yoo dandeessan isaan tasgabbeessa yoo dandeessan yoo makaani qarri qaramur waan qara isaan qara jaanii mire anammoo an qofoo fi qamisa kana qofaa an qabaas keessa akkasii an meefin jedhan haa walii galu akkasii jettu itti lafa nu dhaabbatu nagaan isiniif raan an rumaa dalagu egaa yoon teenye nuti nu taate nuti dantaa rankaa jenne akka isin beeytanitti isin hojjaana garuu harka faadha nu kan itti harka fayyee isin kan isin netanii harka isin kan isin naan nuti argan kan harka kan waan jaansan hin beeynu ware dhiira miidiyaa gubbaa osoo harkaan kan isiftan taate akka isin nagootan san hin dubbadu ture harkaan yaa isini fadhan beekamaadha akkasii mucaa akkana yoo haa duniyaa badala buuftee fudhatta abdi yoo haa maallaqa fiddee fudhatta
achi boodinaa duniyaa qabata. Dhugaa dubbachuuf namni tokko dogoggora fi fideef nama komatu hin ta'u. Ableen na fiigara. Abdii fide tokkoffaa isa barbaade. An dhiifama jee ana turiinaallee nan loltee turtee bar. Jara kana jalaa feettee yaa'ina buna filan loltee. Wanti jechuun maaliif dhiifama isin hin jenna? Dhiifama godhuun dirqama. Kabajamtoota mucaa. Mucaa'uun isin dubbisa. Nuti mataa qabna nama daa'ima kam goonaa min. Mucaa an daa'iman tokko xiyyeeffannoon xiyya duniyaadha. Duniyaa achi hin qabe. Kanaafuu kabajamtootaaf hordoftoota. Duniyaa harkaan isin kan isiisatu tana. Duniyaa waa harka nu kannisiifte waan isii harka kannisiise walii ilaalla. Abdi immoo ati telefoona dawwaltee xarraqa injiini hojiidhaan kootu xarraqe. Yaa xurxuur. Sirraan dileen. Inni khadiiraa san dhufee maan fudhatin? Fattaal ibn al-Fattaal. Maan fuudhin dhufee? Dhiirummaa qabaannaan koo fuudhime. Gaafaan duniyaa qabe san. Duniyaadha namni ammallee mootummaa fi ijoollee fudhatee magaalaa keessa fiiguu jiru kan hin harka malee osoon si harkee ati faan magaalaa keessattuun si waraana yaalma haadha. Amma duniyaanis dhalaala. Mucaa kanaa fi duniyaarraa isa kan hin barbaadu. Inni silaa kan makka jarrina tume sanitti maniyaar. Isumaa kan hin eegadu kan hin salaatti haaraa qabulleen isi. Ati koo. Otu mucaa kun. Yerummaa ka'etti dafaa jechuudha.